Akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya jirtanii fayyaa keessanii akkam jirra galassaa jalqaba irratti jechuudha. Viidiyoo kana hundi keessanuu mee waliif share subscribe godha. Kanaaf dubbiin odumaa tiiktookii kanarra deemu waan nama ajaa'ibsiisu waan na kolfisiisu tokko arge jechuudha. Nin kolfe kophaa kiyya taa'ee inumaan kolfe jechuudha. Yaa kolfa kophaa namuu namaan argu kophaa kiyya taa'ee baay'ee kolfaa ture. Waan itti kolfaa ture kana immoo deebi'eetumaanii maaliif warra yuutuubii kanallee fi sheeriin goone kana hojii kolfuullee na hojjaa kolfu ka waa jedhullee waa jedhu ka kooment godhullee kooment haa godhu ka sabskraayib godhullee immoo sabskraayib haa godhu mee waliin haa kolfinu jedheetiin hin fidee akkuma beektan jechuudha. Ani yeroo baay'ee xiinxalla dubbii adda addaati irratti gara siyaasaa kanallee jechuudha waan adda addaa xiinxalla gaggeessaa. Kanaaf waan xiqqoo waan xiinxallallee taatu miti garuu yoo xiinxallinillee gaarii ma jedheetumaan fidee gara xiinxallatti as galchee. Kanaaf dubbittiin dubbii faannooti jechuudha. Waan nama kolfisiisu kanaan dura akkuma dhageettan jechuudha maal jedhanii 4 kiiloo sa'aatii 24 keessatti galuu qabnaa jedhanii dhaadatanii gaafsanillee irraa dubbannee jirra jechuudha. Kanaan dura jechi kun ka jedhame 4 kiiloo sa'aatii 24 keessatti abbataachin beet inqoo xaxxaraallee jedhanii afaan Amaariffaa natti dhiphatti afaan Amaariffaa baay'een beeku. Kanaaf akkas jedhanii kanaatu kophaa na kolfisiisa. Gaasiyaas immoo maaf kolfitaree suuqaa dubbii dabreef maaltu kolfitanaan jechuudha. Lakki dubbii dabartee miti amma waan jedhantu jira jechuudha. Amma waan isaan jedhan kanatti na kolfisiise. Amma maal jedhani amma immoo dhufaniitiin ummanni Itoophiyaa jedhan ummanni Itoophiyaa yeroo 4 kiiloo garra jennu san nu eegaa turtanii 4 kiiloo galuu kenna fi dhiisuu kenna baay'ee nutti mufattanii 4 kiiloo immoo galuu dadhabne 4 kiiloo galuu dadhabneetii miti kan 4 kiiloo dhiifne fi nuti Itoophiyaa tana diiguu hin barbaannu. Nuti xalaata Itoophiyaatii miti. Yeroo isaatti 4 kiiloo odumaa galuu dandeenyu hundum namni kenna baay'een isaa jechuudha 4 kiiloo keessa seenee basaastonni kennallee humni kenna hundi naannoo 4 kiiloo san gahee jira. Garuu kan dhiifne fi jedhan garuu kan dhiifne fi nuti Itoophiyaa diiguu waan hin barbaanne fi magaalaan Finfinnee jechuudha. Addis Ababaan jedhuun Addis Ababaan naan galu waan ta'eef magaalaan Finfinnee yeroo sanitti misoomarra waan jirtuuf misooma kana immoo balleessuu waan hin barbaanneef misooma kana immoo balleessuu waan hin barbaanneef misoomni kun xumuramuu jenneetiniin duubatti deebi'aa nuun jedhanii sababa kanaan gara duubatti deebine malee የአባታችን ቤት ማቆጣጠር እንችላለን። akkas jedha jechuun misooma lubbuu namaa warri kaleessa lubbuu namaati jechuudha. Guyyaa adii inni waan barbaade godhu guyyaa adiidhaan gorra nama ajjeesee olfannisee akkasitti dhiifama yeroo yuutuubii waan akkasiin jaalatu waan ta'eedhaaf waan baay'ee jechuu danda'a. Warra santu misoomaaf jedhan namaayyuu warra namaafuu naatoo hin qabne jechuudha. Warri namaafuu naatoo hin qabne misoomaaf jenneeti shifta gaafa siyaasa si harkaa bahu akkas jette jechuudha. Misoomaaf jenneeti gara booddeetti deebine misoomaaf jennee gara booddeetti deebi. Viidiyoo kana isin dhageessa dhugaa baay'een kolfe kophaa koo taa'e namni namaaf hin yaadne namni namaaf hin rifanne nama akka barbaade namni dheengadda jechuudha. Shawaa kibba lixaa irratti akkasitti namni nama fidhe suni akkamitti misoomaaf rifatee dhugaa rabbii misoomaaf jedhe isaanii miti immoo riphee lolaa kamtu misoomaaf jedhee
mootummaa dhiisee kato'achuu danda'u duubatti deemu loojikii hin jirre jechuudha. Nama loojikii nama ani abbaa barbaade Oromoollee tokko nama waan amanamne nama amansiifne tokko loojikii misoomaaf jecha duuba bakka hin dandeenye humni keenya dadhabee jira. Kanaaf duubatti deebinee humna keenya kuufannee immoo ammallee gara fuulduratti deemna hojjetus siyaasa Itoophiyaa tokkummaa inni beekni siyaasa gowwaa konspiraansii gamana dabsuu of kijibu. Utubaa of kijibdu uummatallee kijibdaa ofillee kijibdaa waggaa baay'ee deeme. Mee viidiyoo kana sinaa dhageessisuu maraafuu jechuudha. Viidiyoo kana waliin haa dhageeffannu. 4 ኪሎ እንገባለን ብለን መግለጫ ከሰጠን በኋላ ባለመግባታችን የኢትዮጵያ ሕዝብ ቅር ተሰኝቶብናል። ቅር ብሎታል የኢትዮጵያ ሕዝብ እናውቃለን። እንዲሁም በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች በቲክቶክም በዩቲዩብም ሲቀልዱ አይተናል። 4 ኪሎ እንገባለን ብለን ባለመግባታችን። ነገር ግን መታወቅ ያለበት እኛ ቀልድ አይደለም የያዝነው፣ እኛ የያዝነው ትግል ነው እና እኛ 4 ኪሎ እንገባለን ባልንበት ሰዓት ቀርበን ነበረ። ኦሬዲ አንድ ቀን ወይ የተወሰኑ ሰዓታቶች ነበረ እየቀረን ወደ 4 ኪሎ ለመግባት። ነገር ግን እንዲታወቅልን የምንፈልገው ዋናው ነገር ደግሞ እኛ የኢትዮጵያ ጠላት አይደለንም። እኛ የምንታገለው ለኢትዮጵያ ነው። እኛ የምንታገለው ለኢትዮጵያ ከፍታ ነው። እኛ የምንታገለው የኢትዮጵያን ከፍ ለማድረግ ነው እንጂ ኢትዮጵያን ለመጣል ኢትዮጵያን ወደ ኋላ ለማስቀረት አይደለም። ባልነው ሰዓት እኛ አዲስ አበባ ገብተናል። ኦሬዲ የተወሰኑ የኛ ኃይል አዲስ አበባ ገብቶ ነበረ እና ወደ 4 ኪሎ አካባቢ ይሄ ወደ ፒያሳ ወደ መገናኛ ወደሚወስደው መንገዶች ላይ ምናምን የኮሪደር ልማት እየተሰራ ነበረ እና ወዲያው የኛ የገባቸው አንድ ሻለቃ ሲያዩ ልማት ላይ ነው ያለው ከተማው እና የልማት እንቅፋት መሆን አንፈልግም። ወዲያው በሬዲዮ ለሀገራችን የሚጠቅም ለከተማው የሚጠቅም አቀረጋር ተከራተቹ ቀነ ኮልፊሲሰ ስንሌ ኮልፊሲሱን ዮሲን ኮልፊሲሱን ለባቴ ሰይሲሱን ኦሉ ከናፍ የኦሉ ማገለተቹ አንቲን ጠለክ ይራ ካራን ዱረሌ ጢን ጠሌስ ንሂሜ ፋኖን ጎንኩማ 4 ኪሎ ከንገለቹዳ ሲኒቲ ጢን ጠለክ ያ ሲኒቲ ሜጅራ ሀጋ አማጥ ፋኖን በር ሞቱማ ፍድራራት ተቆሰ እንዴ ከኢኔ ወልራት ተቆሰ ኡመት አማራ ቆፈረት ጥይት ከንድረት ቋሴ ኡመት አማራ ቆፈረት ቋሴ ካይቹ ከናፊ አችራት ማለ ኤርሚያስ ለገሳችሁ ዱራን ሀብታም ወጅን ኢትዮ 63 ጅሩ ማሪኒ ማሪ ልክት ይበጀችሁ ለከሬስ ዋን በርባዳ አጀን ኦሮሞ ዋን በርባዴ ሞቱማ ከናና አጀን ዋንን ሳንናንጋል ዋኤሰን ያችሁ አገሩ አመልክት ይሜ ማልጀኔ ፋኖን ጫራዲኒ 4 ኪሎ ቀቡ ገሉ 0% ይሄ ማን ቀቡ 0% ይሄ ጋፎ ልካደን ካናምኒ ጋፎ ሎል ሲያሳ ከናራት ቤቴ ወል ገናሚት ነም ወል ገናኒ ጋፎ ዱራ ሀብታሙ ኤርሚያስ እንጀሪ ኢትዮ 64 ወልት ቀባበሪ ሞቱማ ራት ዱላ ቱዳኒ አጣማ ኦፊ ወልት ዱላኒ ያቹዳ ከናፊ kana fakkaata jechuudha akkasini waan tokko irraa abdattanillee abdiin qabaa keessumattu jechuudha siyaasni warra kaabaa kun siyaasa ororroo fi kororroo siyaasa ororroo fi kororroo keessa jiran hin horrisanii kana alatti siyaasa jijjiirama fiduu hin dandeenye akka ta'e kan warra waan tokko hubachuu dandeenya kanaaf galatoomaa uffaadhaa share subscribe gochuudhaan yuutuubii keessan kana guddisuu hin dagatinaas niin jedha nagaata. የአኪሎ ወንበር የሚኒልክን ወንበር የሚቆጣጠርበት እድል ዜሮ ነው። ዜሮ። ፋኖም የፈለገ ቢሆን የብልጽግናን መንግስት ለመገርሰስ ገርስሶም አዲስ አበባ ሊመጣ አይችልም። ከብልጽግና የተሻገሩ ምክንያቶች አሉ። አዲስ አበባ መድረስ የማይችልበት ከብልጽግና የተሻገሩ ምክንያቶች አሉ። እኔ በተደጋጋሚ ነው የምነግራችሁ። ዛሬ አይዟችሁ የሚሉት አንዳንድ ኃይሎች የአማራ ክልል የሚባለውን ድንበር ብትሻገሩ ለኦሮሞ ሕዝብ ጥሪ ያቀርባሉ። በግልጽ ነው የምነግራችሁ። ለኦሮሞ ሕዝብ ጥሪ ያቀርባሉ። መጣብህ ወራሪው ብለው ማለት ዛሬ አብሯችሁ ፋኖ የኛ ጀግና የሚሏችሁ። ስለዚህ የፈለገ ቢሆን ሄዳችሁ አዲስ አበባ መግባት ካልቻላችሁ ማትችሉ ከሆነ ማትችሉም ብዬ አምናለሁ። የት ነው የምትሄደው?